Nagaanii faraarri waaqayyoodha. Lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaalaa akka turre beekamaadha. Mata duree ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganne jedhu irratti ergaan keenya immoo wangeela akka ta'e, wangeelli immoo Kiristoos akka ta'e, ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganneef nuyi matumaa nama tokko iyyuu hin gufachiifnu kan jedhu mata duree godhannee kaane. Qabxii jalqabaa irratti maal laallee ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganneef matumaa nama tokko hin gufachiisnu kan jedhuuf maal gochuu qabna ree jennaan gufachiisurraa obsuun barbaachisaadha jenne. Obsuun barbaachisaadha erga jennee booda immoo qabxii sadaffaa yookaan immoo iyyuu kutaa lammaffaa keessatti jechuudha. Kutaa lammaffaa keessatti obsuun maal akka inni ta'e barbaachisummaa obsuu walii wajjin ilaalle jechuudha. Qabxii sadaffaa keessatti immoo iyyuu rakkinatti hin galla inni walii wajjin ilaalle jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u malee hin rakkisnu, hin rakkifamna malee hin rakkifnu jennee rakkachuu akka qabnu, rakkinni immoo faayidaa guddaa akka inni qabu walii wajjin ilaalle irraa jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a immoo iyyuu gidiraa fi muddamatti galla. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nama tokko iyyuu gidiraaf muddamatti hin galchinu. Ofii keenya gidiraadhaaf muddamatti galla malee. Egaa gidiraa fi muddamni amantootatti hin dhufa innaan eeyyeen hin dhufa. Gidiraaf muddamni amantoota bu'aa guddaa qaba moo hin qabu? Hin qaba. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gidiraatti galuun keenya faayidaa akka inni qabu, gidiraa fi muddamatti galuun keenya faayidaa akka inni qabu, akkasumas immoo gidiraa fi muddamattis galuuf akka jirru, eenyumaa immoo iyyuu gidiraa fi muddamatti akka hin galchine walii wajjiniin qabxii arfaffaa keessatti walii wajjin ilaalla yookaan immoo kutaa arfaffaa keessatti walii wajjin ilaalla jechuudha. Jiraataa fi kabajamaa Alfaa fi Omeegaa, Waaqayyo Waaqa Abbaa, Waaqayyo Waaqa Ilmaa, Waaqayyo Waaqa Hafuura Qulqulluu teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Nu gargaartee, nu tiksitee, nu eegdee asiin nu geesseerta. Carraa guddaa nuuf laattee, yeroo guddaa nuuf laattee, yaa Waaqayyo Gooftaa waan nu gargaarteef galanni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kabaji guddaan siif haa ta'u. Nu gargaarteerta ulfaadhu. Nu wajjin taateerta ulfaadhu. Maqaan kee haa ulfaatu. Ammas immoo sirraa barachuudhaaf fuula keetti walitti qabamneerra. Aniif obboloonni koo dura kee jirraa nu barsiisi. Waan nu barsiistuuf galatoomi. Maqaa tokkicha ilma kee Yesus Kiristoos isa nu jaalatteetiin ameen. Galanni ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Ergaan keenya maqaa gadhee akka hin argannee fi gidiraa fi muddamatti ni galla. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jedhee sagalee Waaqayyoodhaa dubbata. Ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganneef nama tokko iyyuu matumaa hin gufachiifnu. Kutaan irraa walii wajjin ilaalaa jirru akkuma beekamu lammaffaa Qorontos 6:3 irraa kaasnee waliin ilaalaa jirra jechuudha. Ergaan keenya maqaa gadhee akka hin arganneef nama tokko iyyuu matumaa hin gufachiifnu. Haa ta'u iyyuu malee nuyi karaa hundumaan akka hojjettoota Waaqayyootti of hin dhiyeessina. Hojjettoota Waaqayyoo ta'uu keenyas agarsiisuudhaaf baay'ee hin obsinaa. Waa'ee obsaa walii wajjin ilaalleerraa faayidaa obsaa ilaalleerra. Baay'ee hin obsinaa. In rakkannaa. Rakkachuu akka qabnuuf rakkinas akka qabnuuf biyya lafaa kana keessatti rakkinni immoo bu'aa keenya akka ta'e namni immoo rakkina irraa gooreetoo deemu nama ba'eessa akka hin taane nama faayidaa hin qabne akka ta'e nama ba'eessa akka hin taane nama faayidaa hin qabne akka ta'e Phaawulos nu barsiisee. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa sadaffaa keessatti walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Galanni ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Rakkinatti hin galla. Galanni ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Gidiraatti muddamattis hin galla. Gidiraatti muddamatti. Gidiraa fi muddamni kuni rakkina irraa waan baay'ee hammaataadha. Rakkina irra baay'ee hammaataadha. Rakkifamuu fi gidirfamuun garaagarummaa qaba jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Rakkina hammaataadha jechuudha.
gidirfamuun. Gidirfamuun waan si muddamsiisudha. Baay'ee si muddamsiisa. Abdii si kutachiisa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gidirfamuun kuni baay'ee waan abdii nama kutachiisudha. Baay'ee waan abdii nama kutachiisu. Waan nama muddamsiisudha. Gidiraa kanaa fi muddama kana jalaa miliqna sotaan hin taane itti gallaadha macaafa. Itti seennaa'edha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kiristoosidhaaf jennee gidiraa fi muddama nutti dhufu hundumaa jalaa baqannoo osoo hin taane itti galla. Gidiraa fi muddamni nutti dhufu immoo nu balleessuudhaaf miti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Muddamniif gidiraan ijoollee Kiristoositti hin dhufa, eeyyeen hin dhufa. Gidiraan wanta hammaataadha bakka. Si rakkisuu keessa darbanii hamma malee si gidirsuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanta hamaa sirratti raawwachuudha. Wanta nama irratti raawwatamuu hin qabne gaafa sirratti raawwatamu. Wanti nama irratti ta'uu hin qabne gaafa sirratti ta'u. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fakkeenyaaf gooftaa keenya Yesus Kiristoosin baay'ee gidirsaniiru. Baay'ee sareebaniiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Osoo baay'ee san gidirsin rakkisaa turan. Iddoon inni lallabutti, iddoon inni argametti, iddoon inni dhukkubsataa fayyisetti, lafa inni deemetti isa bira dhaqanii isa rakkisaa turan. Wanta adda addaadha isa rakkisaa turan. Gaaffii adda addaa isa gaafachuudhaan, lola adda addaa isarratti kaasuudhaan, wantoota adda addaa isarratti qopheessuudhaan, mala adda addaa isarratti qopheessuudhaan isa rakkisaa turan. Kanuma keessa darbanii gara isa gidirsuutti dhufan. Dabaddabuudhaan, garafuudhaan, ija hidhaniitti tufuudhaan. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Caalaa immoo uffata mootummaa itti uffisanii mootii jedhanii jala jilbiiffatanii isaa sagaduudhaan hamma malee isa gidirsan. Kana caalaa immoo muddamatti isa galchan. Maal godhan? Qaraaniyoo irratti geessanii mismaarii harka isaatti tumanii mukarratti isa hidhanii ol kaasanii isa fannisanii muddamsiisuudha achirratti jechuudha. Muddamatti galchan iddoo sanatti immoo jechuudha. Agartanii muddamsiisan. Du'aaf jireenya gidduutti fidanii muddamsiisan. Isa dhumaa immoo ajjeesuudhaan ajjeesanii sin dhiifne. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qoraatii fidanii mataa isaarra kaa'uudhaan gidiraa fi muddama guddaa keessa gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin galchan. Wanti Kiristoos irra ga'e sirra hin ga'u osoo hin taane hin ga'a. Wanti Kiristoosiin mudate sillee hin mudata. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa ari'atanii yoo jiraatan sillee hin ari'atu. Isa simatanii yoo jiraatan sinillee hin simatu. Na simatanii yoo jiraatan sin simatu. Na ari'atanii yoo jiraatan isin ari'atu jedhee gooftaan Yesus Kiristoos barumsa barsiise. Gidiraa fi muddamatti sin galchuu jedhee jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gidiraan muddamni amantootaaf barbaachisaadha. Paawulos osoo hin taane Luqaas hojii ergamootaa keessatti yommuu ergamoonni amantoota jajjabeessan kan barreesse hojii ergamootaa boqonnaa 14:22 irratti akkas jedha. Gidiraan amantootaaf barbaachisaa akka inni ta'e. Gidiraan amantootaaf riqicha ce'umsaa akka ta'e. Gidiraan amantoota fuudhee fuulduratti kan ceesisu akka ta'e. Paawulos barreessaan hojii ergamootaa Luqaas ergamoonni yaada amantoota ittiin jajjabeessan bifa akkanaan nu barreesseera. Maal jedhee? Isaan yaada amantootaa jajjabeessanii amantoonni yaadan akka isaan gadi hin buuneef
akka isaan hin laafneef abdii akka hin kutanneef isaan yaada amantootaa jajjabeessanii amantii isaaniittis akka cimaniif gorsanii. Sababbiin isaa rakkina gurguddaatu amantoota mudate waan ta'eef, lola gurguddaatu amantoota irratti banamaa jira waan ta'eef, ari'ama gurguddaa isaan ragaa jira waan ta'eef, muddamatti galaa jiru waan ta'eef amantii isaaniitti akka isaan cimaniif gorsaniidha. Gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf hin ta'a jedhaniini. Haleluuyaa. Gidiraa takkaaf lama miti. Gidirfamuu baay'ee keessa darbine. Gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf hin ta'a jedhanii amantoota jajjabeessanidha. Kanaaf gidiraan amantootaaf faayidaa qaba malee amantoota gooftatti kan gargar baasu miti. Kanaaf Phaawulos immoo gidiraan gooftatti adda nama hin baasu jedhee yommuu barreessu Roomee 8 irratti akkanatti lafa kaa'eera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Roomee 8 irratti sana dura Roomee 5 irraa ilaallu. Kana malees gidiraa obsaan akka fidu beeknee gidiraa nutti dhufes gammachuudhaan in himannaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gidiraa nutti dhufu gammachuudhaan malee gaddaan hin simanu, gaddaan hin fudhannu, gaddaan hin himannu. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Gammachuudhaan himanna gidiraan nutti dhufe. Gidiraan gaafa gara jireenya keenyaa dhufu nu gaddisiisuuf osoo hin taane nu gammachiisuudha. Gidiraan qulqulloota sababbii Kiristoosiif jedha jettee gidirfamaa jirta taanaan gammadi. Yesuusidhaaf jettee gidirfamaa jirta taanaan gammadi. Yesuusidhaaf jettee muddamatti galaa jirta taanaan gammadi. Yesuusidhaaf jettee kun sirra gaa jira taanaan gammadi. Kana malees jedhe Roomee 5 irratti kana malees gidiraan obsa akka fidu beeknee nuti Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u nuti gidiraan nutti beeknee gidiraan nutti dhufe gammachuudhaan hin himanna malee gaddaan hin himannu. Eenyullee jedhe immoo Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasuu danda'a arga jedhee gidiraan hin danda'u jaalala Kiristoositti adda nu baasuu. Hammamu yoo gidirfamne, hammamu yoo lolamne, hammamu lolli yoo nurratti baname jaalala Kiristoositti adda nu baasuu hin danda'u. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jaalala Kiristoositti adda nu baasu. Gidiraan yookiis muddamni, ari'atamuun yookiis beelli, qullaa ta'uun yookiis sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu hin danda'u. Gartanii sadarkaadhaan gaafa fidu ilaalaa gidiraa keessaa gara muddamaatti, muddama keessaa ari'atamuu keessaa gara beelaatti, beelaa keessaa gara qullaa ta'uu keessaa gara sodaachifamuutti, sodaachifamuu keessaa gara billaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Billaa ajjeefamuu jechuudha. Kun jaalala Kiristoositti adda nu baasu. Kanaaf Yesuus barumsa isaa keessatti yommuu barsiisu maal jedhee nama foon ajjeese lubbuu waa gochuu hin dandeenye hin sodaatina. Isa foonis lubbuus ibiddatti gatuu danda'u Waaqayyoon sodaadhaa barsiise Yesuus. Kun barumsa Yesuusi. Kanaaf nuti eenyu sodaanna ree jennaan gidiraa nutti dhufe, muddama nutti dhufe, ari'atama nutti dhufe, beela qullaa ta'uu, billaa wantoota kana sodaanna osoo hin taane kan nuti sodaannu. Kan nuti sodaannu eenyudha jennaan Kiristoos Iyyasuus isa wanta hundumaa gara xumuraatti fidu jechuudha. Kiristoos Iyyasuus isa hundumatti firdii laachuudhaaf aboo qabu. Isa lubbuus foonis ibiddatti gatuudhaaf aboo qabu. Yesuus Kiristoosin sodaachuu qabnaa jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa Kiristoosiif jedhee jedha. Dadhabbiitti salphinatti rakkinatti ari'atamuutti gidiraatti hin gallaa. Anatti hin tolaa. Gidiraatti anatti hin tolaa. Kan hundumaatti galu natti tola de Phaawulos. Yesuusin fakkaadheera kan inni jedhu akkasumaan miti Phaawulos. Yesuusidhaaf jedhee yoo gidirfameetti tola, yoo dhiphateetti tola, yoo dadhabeetti tola, yoo ari'atameetti tola. Sababbiin isaa Yesuusiif jedhanii ari'atamuun carraan argamneedha. Yesuusiif jettee jibbamuun carraan argamneedha. Yesuusiif jettee ajjeefamuun carraan argamneedha. Carraa eenyuyyuu argachuu hin dandeenyedha. Ergamoota keessaa isa jalqabaa carraa kana kan argate Isxifaanosidha. Ergamoota dursee daaqonii Isxifaanos jedhamutu carraa kana argate. Baay'ee gammachuudhaan simate.
Gammachuudhaan simachuu isaa gaafa nutti himu Yesuus mirga abbaa dhaabatee tan argaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Waan hin godhan jarri tun immoo waan godhan hin beekaniiti gooftaa maal godheen isa dhaabatee jiruun dhiifama godhiif bakka. Waan godhan hin beekani jarri kun. Yommuu ol fuudhanii dhagaa itti buusan fuulli isaa hin ifeedha macaan. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fuulli isaa hin ifeedha. Yommuu dhagaa itti buusan fuulli isaa hin ifeedha. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Fuula isaatu ife. Dhagaa yommuu itti buusan fuula isaatu ifeedha macaan. Hin ife fuulli isaa. Hin calaqqise fuulli isaa. Dabaddabaatiin eeyyen tumama fuulli isaa hin ifa. Maaliif? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kiristoosiif jedhee wanti baachaa jiru kun itti tole waan ta'eef namatti tola. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 namatti tola. Dhiphina Isxifaanos isa xumuraa isinii dubbisa. Baay'ee raajeffattu waan ta'eef. Akkas jedha. Gidiraa isarraan ga'an isa xumuraa. Hojii ergamootaa 754 irratti isaan kana hundumaa yommuu dhaga'an dubbinni kanaan dura dubbate asii olitti dubbate waa'ee Kiristoosiif dubbatetu baay'ee isaanitti ulfaate. Kana hundumaa yommuu dhaga'an aarii guddaadhaan aarii guddaarraa kan ka'e isatti hin ciniinnatu turan. Isxifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee otoo ija irraa hin buqqifatin gara Waaqaa keessa ol ilaale. Ulfina Waaqayyoo Yesuus mirga Waaqayyoo abbaatti argee dhaabatee argee. Iddoo biraatti macaafni qulqulluun Yesuus mirga abbaa taa'ee jira jedha. Namni kun eessa keessa jira? Iddoo kanatti yeroo kanatti maal keessa jira? Gidiraa fi muddama keessa jira. Gidiraaf muddama keessa taa'ee namni kun wanti inni ilaala hafuura qulqulluudhaan guutame. Gidiraaf muddamni gaafa isatti dhufu hafuura qulqulluudhaan guutame. Samii keessa gaafa ilaalu immoo Kiristoosiin mirga Waaqayyoo abbaatti dhaabatee arge. Kunoo ani bantiiwwan Waaqaa banamanii ilmi namaas gara mirga Waaqayyoo dhaabatee nan argaadhe jaratti ragaa ba'uu jalqabe. Isa isin ajjeeftan, isa isin fanniftan, isa isin kana gootan suni mirga abbaa jira. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u jedheetti dubbachuutti ka'e. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Kunoo bantiiwwan Waaqaa banamanii ilmi namaas gara mirga Waaqayyoo dhaabatee nan argaa jedhee. Bakka dhaabatee arge jedhee saba kanatti dhufe. Isaan garuu gurra isaanii cuqqaallatanii guddisanii itti wacanis erga takkaa isa itti fiiganii mandara keessaa daddarbachaa gadi isa baasanii dhagaadhaan isa rukutanii. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warri dhugaa baatuu uffata isaa miila dargaggeessa Saa'ol jedhamu. Saa'ol jechuun Phaawulosin jechuudha. Phaawulos hirmaataa ture gaafa Isxifaanos du'u jedhamu tokko jalatti naqanii turanii. Otuma isaan dhagaadhaan isa rukutanii jiranii Isxifaanos gooftaa hafuura koo fudhadhu jedhee kadhate. Jilibbiinfatee sagalee guddaadhaan yaa gooftaa cubbuu kana isaanitti hin lakkaa'in jedhee iyyee. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kana jedhees kuufee obbaafatee. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Obbaafatee gara abbaa isaa dhaqe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Laala. Namni kun gidiraa fi muddama keessa taa'ee waan inni dubbatu. Gidiraa fi muddama keessa taa'ee waan inni ilaalu. Ulfina ilaala. Kabaja ilaala. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin ilaala. Maaltu itti marsee jira? Gidiraa fi muddamni itti marseera. Dhumarratti lubbuu isaa dabarsuudhaaf
Karoorri itti baheera. Kana hundumaa keessatti garuu kan inni ilaalu Kiristoosiin ture. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf gidiraan muddamni ari'atamuun jaalala Kiristoositti yookaan Kiristoositti kan adda nu baasu miti. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa Kiristoosiif jennee kana hundumaa ni baanna. Kiristoosiif jennee ari'atamuu nutti dhufu hundumaa hin obsina. Kiristoosiif jennee rakkina nutti dhufu hundumaa hin obsina. Kiristoosiif jennee lolli nurratti banamu hundumaa hin obsina. Gidiraan maal qaba? Bu'aa guddaa qaba. Gidiraa fi muddama guddaa keessa erga daballee booda eessa dhaqna jennaan gara mootummaa Waaqayyooti jedhe. Bakka bu'aa qaba jechuudha. Riqicha gara mootummaa Waaqayyootti nu geessudha. Dindila keenyaadha malee rakkina keenya jennee kan lakkaawwannu miti. Lola nurratti baname jennee kan lakkaawwannu miti. Gammachuu guddaadhaan riqicha irra adeemaa jirrudha. Riqicha irra adeemnudha. Karaa keenya, filannoo keenya Iyyasuusiidhaaf galanni guddaadha. Gidiraan muddamni filannoo keenya. Gidiraatti galuun, muddamatti galuun filannoo kan keenya malee Iyyasuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Waan akka hamaatti ilaallu miti. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Iyyasuus gidiraaf muddamatti akka galuudhaaf jirru duraan dursee nu barsiiseera jechuudha. Duraan dursee nu gorseera. Duraan dursee kallattii nutti agarsiiseera. Duraan dursee nutti himeera. Macaafni duraan dursee nutti haaseera. Macaafni waan inni jedhu gatteenye yoo qoranne yoo ilaalle waan nurra ga'u hundumaatti abdiin kutannu. Waan nurratti ta'u hundumaatti hin gammanna. Gooftaan ulaa bantii Waaqaa baneessu naa eebbisu naaf eebbifamaa. Kutaa arfaffaa gidiraa fi muddamatti hin gallaa. Gidiraa fi muddamni immooyyuu kennaa qulqullootaadha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gidiraaf muddamni Kiristoositti adda nu baasuu hin danda'u. Gidiraaf muddamni sirumaayyuu gara mootummaa Waaqayyootti nu geessa. Gooftaan ulaa bantii Waaqaa baneessu naa eebbisu. Obboleessa keessan isin jaalattan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 91299 yoo ta'an na argachuu dandeessu. Ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Naaf eebbifamaa. Jabaadhaa. Ergaa kanaan hundumti keessan akka jajjabaattani abdiif amantiin qaba. Sagalee kanaan hundumti keessan iyyuu akka ofii keessan ilaaltan abdiif amantiin qaba. Gooftaan isin haa eebbisu. Adaraa keessan sheer walii godhaa. Waldoota irratti sheer godhaa. Namoota dhuunfaadhaaf sheer godhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Namni hundumtu irraa haa baratu. Gidiraan barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuyyuu ergaa koo gaafan guduunfu maal jedheetan guduunfaa? Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaan keenya maqaa gadee akka hin arganneef nama tokkoyyuu matumaa hin gufachiifnu. Maal goona ree jennaan hin gidirfamna malee. Hin gidirsinu. Gidiraattis muddamattis hin galla malee gidiraattis muddamattis nama hin galchinu. Ofii keenyaa rakkanna. Ofii keenyaa obsina. Hin obsinaa. Hin rakkannaa. Gidiraa fi muddamatti hin galla malee nama tokkoyyuu gufachiisuun nurraa hin barbaachisu. Nuti warra nama gufachiisan osoo hin taane warra nama jalaa gufuu kaasanidha. Ameen. Nuti warra nama gufachiisan osoo hin taane warra nama jalaa gufuu kaasanidha. Gufuu nama jalaa kaasi malee gufuu nama jalaa hin kaa'in. Gooftaan si haa eebbisu. Obboleessa koo obboleettii koo waan dhageesse. Sheer godhii gooftaan si haa eebbisu. Eebbifamaa. Obboleessa keessa gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 91299 yoo ta'an argachuu dandeessu. Ergaan kun kutaa arfaffaarra ga'eera. Tokko isaa yoo akka isin jalaan darbarre warra isin jalaa darbee na gaafattanii fudhachuu dandeessu. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifama.